Wantoon gabaa garaa jechuun gizee akkana waa gadi bu'an shirri jedhanii akkanuma maraatatti yaa'an jechuudha. As keessatti waa hedduu hubattan jedhee yaada. Waa hedduu isinii qabadhee dhufe garuu sirriitti ilaala. Agaduma viidiyoo ilaala. Billaahi agaduma ilaala. Waa hedduu keessa barattanii waan ta'eef waa hedduu keessa argita waan ta'eef gabaa maraattuu tana keessa maal fa'aa fudhadhee dhufe wajjumaan haa ilaallu. Itti fufa. Waan ajaa'iba takka sapiraayisii takka isinii qaba. Sapiraayisii kiyyuma malee kee inshallah garuu waa hedduu irraa bartanii as baasaa isinii. Namni kenna hedduun olaanii waa mul'isa. Wanti kunii hin beektanii. Zayitii tana olaanii irratti meeqaan ajajan beektanii? Olaanii irratti akkanaa bareeda maali jedhanii kama beeksisan tiiktookii fa'aa jalan dayitanii. Balamaa hooyi akkas 300 akkasitti manii jechuudha. Kun ammoo tu'innaa fi wanni wal keessa sidir kan jedhamu kanaa jechuudha. Kana wal keessa kan akkana fidanii kana tokko fidanii yookaan lama fidanii birri 200 hooyi isiniin jedhanii jechuudha. Wayyummaa takiyya wallaahi laaziim riyaala 250 nama ofii kiyyatti na afutti bitatee ni beekama bareechee jechuudha. Yaa boleeyyan kiyya wanni isin ajaa'ibu wanti kuni waan mana keenya keessatti illee dalagamu jechuudha. Garuu ammoo kaa'ulaanii waa hunda ajajjanii mallaqa keessan waan suuqa dhayxanii bituu jirtanii ajajaan fichisiifattanii mallaqa keessanitti taphattan. Aboo isinirraa hafe na fakkaate yoo isinirraa hafe akiraa teessaniif sadaqadhaa jedhaanii jechuun namni of qaqqabuun akkuma jiru ta'e kamana si fidan bal'aa ho'iitii miti. Deemtee suuqatti laallattee mahallee axxaaraa kanneen dhayxee achitti akka barbaaddetti ilaallachuu dandeetta jechuudha. Kun immoo sidirii finnaa walitti jechuudha. Sidirii finnaa walitti wal keessa laayixa galteeni akkasii gurgurame hojiirra oolee booda isinii ka gabaa isinitti dhufuun 200 ho'i isiniin jedhan. Wallaahi nama ajaa'iba. Wanti hundu waan ija ofiitiin laalanii ija ofiitiin jechuudha bitatan wayya. Wanti akkana akka jaamaa manatti isinitti fidan mirrii guddaan mallaqa guddaan wallaahi dogongoraa. Warri keessattuu mallaqa keessan akka feetanitti taphattan kuni gizee tokko gaduma baatanii raahaa keessaniif illee isiniifis diriirfata luka keessaniyyuu isiniif ta'a jechuudha. Mi'ammoonni kuni sidirannidha hinnaadha. Sidireetu irra taraayyuu maaliif sidiriin irra taramu waan innaan adda isaa mataa gongoysuuf akkas godhanii jechuudha. Akkasii ofittiin taphatina jechuu barbaadeeti. Inni kun ammoo akkuma argitan feermuuza. Biyya kanatti feermuuza biyya kanarraa galachuun baay'ee barbaachisaadha. Daabii kana osoo hin taane kalaasikaa isin jedhu fagoon irra jira isin mul'isa. Kalaasikaa amma kuni warra biyyatti keessa jiruu fi zeenaa bareeda jechuudha. Bareedumaaf akkanatti ta'a. Bareedumumaaf jechuudha. Kuni gaawwaadha. Mataan isaatu gargari. Kunimmoo shaayiidha. Kana jechuun maal jechuudha? Amma kuni yeroo maaf ta'a yeroof leetira tokko yeroof waan yeroof taa'u bitannee mallaqa keenya xaphannee waan booda laaxamee irraa laaxama. Amma kunniin guutuun isaa yeroo booda hin laaxamaa jechuudha. Garuu kalaasikii sun biyya keenya hadagaa biyyi keenya hadagaadha. Hin dandeettu yoo dhugamatti jala haga feete deemte gaafni qayyaruun sirra barbaachisu akkasii kana sii mijate yeroo ittiin qayyartu jechuudha. Ijibuun gatiin qabu. Feermuuziin tokko gaafii haga fedhe yoo wajjin taa'e sumaan teennaa jechuudha. Sumaan teennaa yoo inni haga barbaadan wajjin taa'e yoo inni dulloomee hoo deebitee sanuu. اقتربت
صلاة المغرب. كانوا ما بلين كيا وان يرو إيرتون وجين تاب ويرو باب دوسون تاني إن شاء الله سكي دوبان كم والله كنا جيتشو داني متاكيا أسكتي تفايا دماتو يرو بودا كنيساني هندي ساحل لا تامي جيتشو دا كنا فو وني لا تامي تاوسا غاري لا سكين مو والله حتى كأسكتي تفايا دماتو رجزي قلتي وانت كنت قمني جيتشو كنت قمني وقامي كتجاجلي ماتيكي جيتشو سلافو أكو معربة تانا أكايبلو تانا مرمنا مجلسا جدا جري سامي فغايا كبر باداني تجي جيرا ساعتي دقيقة انجيشو إسنمو دقيقة أنا كسب جيرو دندتني وني جدو ساني أنا بيكو ولمانو بيني بان بيني جيتشو أكسب تفيق جني غدا يروا بالتاني وصوان بتين درساتيني اتيادا وني بن هدم نوجين أمر دينات هدم نوجين تا أكسي سمو كيسن أجبلسني يعني أكسي كيلفتشو والله فيرموزين جيشو فيرموزين أني جزي قدو قلين تقوجو ورب الكعبة كيسانو ومن فيرموزين أكسي سنو أصوجرو واللبا جلا كان قفان تيسو ما يساق قفان نياتمي جيشو والله مبلسي مالي سورة قاسنين تيسو ما يساق أنا جلا نتير كان جيشو حاجة إني تاي جيشو waggaa 10 taa'e firmuusin tokko coosoo akkasii ittiin dhugan jalli isaa kun qofti wanni takka hin taane jala sanillee garaa nyaatee hin jijjiirre jedhanii teessuma isaa kana jala hin jiru jechuudha biyya keenya keessa osoo as taate hin jira jechuudha teessumni isaa itti godhama asitti itti godhama teessuma isaa qofa fiddee itti qadaaddaa jechuudha garuu biyya keenya seenii hin qabdu kaan akkana akkam goonare osoo akkasii garaa nyaatu gubbaan isaa kun guutuun natsaadha boodan gatamee jechuudha. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan nu barbaachisu waan umrii nuuf qabu beekuun nurratti barbaachisaadha. Akkasii jechuu barbaadeeti feermuuziin suni walakkaa umrii kiyyaatti ol taa'e jechuun ni danda'ama. Umrii ammaa osoo hin taane ka durii ka gizee ijoollummaa kiyyaa ka gizeen ballaginii qabatee taa'aa ture jechuudha. Akkasii kanaafuu laayik قاعدة مقادي يقول ركان دي بحنا قد لا إله إلا الله مكينة نقوتو دومي مكينة نقوتو دا أما مو مالتو ثانية في لها تنبيكو أما سدليا سينني كنو سدليا كستي قورو جراني أنا سدليا سينني akkasii haala kanaan kana fakkaata biyya namaa kanatti faa halkaniif guyyaan tokkicha jechuudha walumaa galatti dhugaan jirtu tana yaa rabbi yaa habashi amma bawujjirraa suuparmaarkeetii guddaa ardiidha ardii san dhaynee laallee wanta laaluu qabnu hunda laallee baanee jechuudha waan fuudhee baanee akkasi kunni makiina bishee waan godhu miila na xiqqoo ba'aa xarafachi bahee magaalaa guddoo makkaa keessaa miti jechuudha xarafachi bahee kanaaf hagana xiqqaata jechuudha akkana kan ammoo nama kiyya seenaa nama karaa deemu jechuudha akkasi habiibiin na biran jiru yookaan habiibii seetan jedheeti jaarsa seetan seeti kanaafuu na biran jiru kama karaa deemu ayifuudha kaameraa kana akkasii jabaadha laayikii sheerii saabskraabii roobsa kunoo akkana makiina keessa taa'u jira amma dadhabee
kalas gadi hin bu'u jedheeni akkana makiinaa keessa taa'u jira jechuudha. Walumaa galatti dhugaan jirtu tana jechuudha. Ana akkana dadhabee taa'ee laayikii fi maalii isin kadhadhu tana itti babbaayisuu baannaan waan biraatti namitti hin dhufte.